yaadannoo qabadhaa waan inni asirraa barsiisu tarii hunda keessanuu fayyaduu danda'a waan ta'eef egaa pilaatfoormiin kun pilaatfoormii biizinesiin keessatti hojjetamudha. Ani fedhasaadha. Kutaa darbee keessatti Popolaayifiin pilaatfoormii akkamiiti waan jedhu ibsa isinii kenneen jira. Har'a immoo kutaa lammaffaan itti fufaa jechuudha. Kutaa lammaffaa keessatti immoo gahee hojii namootaa as keessa jiruun isinii ibsuu yaala. Popolaayifiin maqaa dhaabbataati yookaan maqaa pilaatfoormiiti. Laayif istiriimiin immoo hojiin hojjetudha. Pilaatfoormiin kun miidiyaa hawaasaati. Akkuma TikTokii, akkuma Feesbuukii, akkuma Instaagiraamii, akkuma Teelegiraamii, akkuma Waatsaappii hawaasni kan itti fayyadamudha. As keessatti garuu hojiin hojjetamu hojii biizinesii akka ta'e kutaa darbee keessatti isinii ibseen jira. Egaa Popolaayifii keessatti hojiitu hojjetama. Hojiin immoo gosi gurguddaa 5 akka inni jiru kaaseen ture tibba darbee. Tokkoffaa irratti hojii hoostii ta'anii hojjetanidha. Hoostiin yeroo baay'ee qophii adda addaa dhiyeessuudha, barachuudha, dhuunfaadhuma isaatti hojjechuudha. Egaa hojii ejentummaatu jira. Namni ejentii ta'e tokko immoo barsiisee bu'aa argata. Kabiraa rookeet hoostiidhaa feessaa idoolii jira. Sun immoo artistoonni hojii bashannansiisaa hojjetanii namootatti kan bohaarsan pilaatfoormichumti ofiisaa sooshaal miidiyaa keessaa miidiyaa enterteeyimentiidha. Uummata addunyaa kanarra jiru gammadaa biizinesii akka hojjetatuuf kan haala mijeessuufidha jechuudha. Kanaaf inni hojiin inni sadaffaan feessaa idoolii yookaan rookeet hoostii qophii bashannanaati jechuudha. Inni hojiin inni biraan koinseelerii ta'anii hojjechuudha. Isa arfaffaa isinitti meera. Namoonni bittaaf gurgurtaa adda addaan achi keessatti waan gaggeeffamuuf achi keessatti kooyinii kan barbaadan namoonni danuutu jira. Dhaabbatoota adda addaatu barbaada. Dhimma dhuunfaa ofiif kooyinii barbaadu. Kanaaf kooyinii gurguranii galii argachuun illee achi keessatti akka danda'amu kaasee akka jaanerii tokkotti immoo geemii of keessaa qaba. Egaa namoonni waa'ee Popolaayifii yeroo dubbatan akkuma waan geemii taphatamu akkuma waan namni hunda achi keessa galee qumaara taphatutti warri ilaalan jiru. Garuu dubbiin akkamiti har'a isarraan ibsa isinii kenna jechuudha. Gaheen hojii keenyaa maali achi keessatti? Namni tokko dhufee gara pilaatfoormii kanaa seenee yoo hojjetee bu'aan inni buufatu maali? Hojii isaa maali kan jedhu gahee hojii namootaa fi galii isaan argatan irratti har'a leenjii gabaabaa kenna jechuudha. Akkuma duraan dubbadhe hojii as keessa jiru keessaa tokko hoostiidha. Gahee hojii namootaa keessaas hoosti gochuudha tokko jechuudha. Akka jechuun maali? Namni sun waa'ee pilaatfoormii kanaa barata dhufee hoosti ta'e. Namni kamiyyuu gara pilaatfoormii kanaa yeroo dhufu jalqaba hoosti ta'e gala. Akka jechuun inni barsiisaa mataa isaatii qabaata jechuudha. Nama isa barsiisu. Barachaa immoo hojii adda addaa qofuma isaa hojjeta. Hojii adda addaatu jira achi keessaa qofuma isaa hojjeta. Fakkeenyaaf kooyinii walitti qabachuu jiraachuu mala, warri dubartootaa laayifii galuu danda'u. Kun hundi hojii hoostiiti jechuudha. Inni sadaffaan immoo maali? Nama afeeruudha. Nama afeeruu ni danda'u. Nama afeeranii faayidaa argachuu qaban ni argatu jechaadha. Kuni gahee hoostiin tokko as keessatti qabudha. Garuu hoostiin garee ijaaruu hin danda'u. Gaheen hojii inni lammaffaan ejentii ta'anii hojjechuudha. Namni tokko as keessatti ejentii ta'ee hojjete jechuun bakka bu'aa dhaabbataati. Namoota achi dhufaniif immoo barsiisaadha jechuudha. Kanaaf afaan pilaatfoormii kanaa keessatti ejentii jechuun barsiisaa jechuudha. Hojiin isaa barsiisuudha. Namoota inni barsiisa akkamitti akka hojjetan, kooyiniin kun akkamitti tireed akka ta'u, kooyiniin kun akkamitti eksichenji akka ta'u. Akkuma kaleessa dubbadhe pilaatfoormicha keessatti kooyiniitu oomishama isiniin jedheera. Kooyinii oomishamu sana immoo akkamitti gabaaf dhiyeessuun akka danda'u pilaatfoormii sana bakka bu'ee yookaan dhaabbaticha bakka bu'ee uummataaf ibsa kan kennu akkatti hojjetan kan namatti agarsiisudha jechuudha ejentiin.
Inni biraan hojiinsaa siistema ijaaraa. Ejentiin siistema ijaaraa akka jechuun tiimii ijaarrataa jechuudha. Garee ijaaraa namoota adda addaa afeeree kaan hoosti godhaa kaan ejentii godhee akkasittiin namoota walitti qaba jechuudha. Nama afeere sana hoosti taasisaa, ni qajeelchaa, ni barsiisaa, rakkoo yoo jiraate ni furaa fi hoostii sanas gara ejentiitti guddisaa jechuudha. Egaa ammasitti ga'een ejentiidha maali? Nama tokko hoostiirraa gara maalitti guddisuudha? Gara ejentiitti guddisuudha. Rakkoo isaa furuufiidha. Rakkoo yoo jiraate, wanti isa rakkisu yoo jiraate gargaaruudha jechuudha. Kunis hojii ejentiin tokko qabudha jechuudha. Walumaa gala ejentiin namoota qindeessaa, garee ijaaraa, dubartoonni laayifii galanii akka hojjetan jajjabeessaa, advertaayizimentiin adda addaa akka hojjetamu haala mijeessaa, kana hundarraa immoo koomishinii argata. Kanaaf pilaatfoormii kana keessatti koomishinii guddaan kan argamu ejentii irraati jechuudha. Ejentii irraati. Namni ejentii nama godhes koomishinii guddaa argata. Ofiisaas ejentii ta'e gaafa hojjetu koomishinii argata. Asitti namoonni ejentii taatanii hojjetan ga'ee keessan akkasiin hin daganneen gurra isin buusuu barbaada. Namoonni baay'een dhufanii ji'a 3-4 ejentii osoo hin ta'in dhorkitanii akka isaan ejentiin goone gootanii yeroo isin sadarkaa guddinaarraa gaditti fixantu mul'ata. Sababni isin kana gootaniif namni tokko ejentii ta'uuf sadarkaan isaa 5tti guddachuu qaba jettanii waa yaaddaniif. Garuu pilaatfoormicha keessatti sadarkaan isaa 5tti guddachuu qaba kan jedhu hin jiru. Zeeroodhaan sadarkaanuma tokkoon namni ejentii ta'uu danda'a. Garuu wanti barbaachisaan namni tokko ejentii ta'uuf asitti baratee sirriitti waan barate sana hojiirra oolchuu danda'utu irra jira. Barsiisuu danda'uu qaba jechuudha. Waa'ee pilaatfoormii kanaa barsiisuu danda'uu qaba. Waa galuufiitu irra jira. Erga ejentii gootanis duukaa buutanii barsiisuu ni dandeessanii. Kanaaf nama tokko ejentii godhanii guddisuuni as keessatti nama sanaaf carraa guddinaa banuudha jechuudha. Sababni isaa qophaa hojjechuurraa gara gareedhaan hojjechuutti darba waan ta'eef. Egaa pilaatfoormiin nuyi keessa jirru kun immoo direct selling industryidha yookaan immoo network marketingidha as keessatti wanti hojjetamu waan ta'eef network marketingii kana keessatti immoo qofaa osoo hin taane eenyu wajjin hojjenna? Namaa wajjin hojjenna jechuudha. Namaa wajjin hojjetanii qofaa kee juuri bu'aan argatin jechuudha nama ejentiin godhu jechuun. Kanaafi namoonni ejentii taatan itti gaafatamummaan keessan nama gargaaruudha, namaaf hojjechuudha malee namni akkasiniif hojjetu miti. Kana beekuu qabdu jechaadha. Namooti baay'een ejentii nama gochuurraa nama sana danqitanii ji'a 2-3-4 of jala keessanii teessu. Yoo nama sana ejentii gootan malee immoo bu'aan isin argattan hin jiru jechaadha. Kanaafi dhiiraafis ta'e dubartiidhaafi ejentii ta'anii hojjechuu waluma qixa jechuudha. Kan dhiiraa qofa wanti jedhamu hin jiru addana. Innis ga'een hojii inni sadaffaan qophii bashannanaa qopheessuudha. Qophii bashannanaa qopheessuunis ga'ee hojii mataa isaa danda'e qaba. Sana artistootatu hojjetaa jechuudha. Artistoonni dubartii S-Idol jedhamu achi keessatti foolderii S-Idol jedhamu keessatti hojjetu. Artistoonni dhiiraa immoo Rocket Host kan jedhu keessatti hojjetu. Rocket Host kan jedhu keessatti hojjetu jechaadha. Kanaaf ga'ee hojii dubartootaas ga'ee hojii dhiirotaas keessatti ittaansinee kan ilaallu ta'a. Haa ta'u malee artistoonni lamman saalee lamman dhiirris dubartiinis iddoo kana lachanittuu mana isaanii cufuu hin danda'an yeroo hunda nama bashannansiisu achirraa riwaardii argatu achirraa namoonni dhaqanii giiftii adda addaa kennuu fi kanaan galii guddaa warri argatan jiru. Hanga har'aatti artistoota Oromoo keessaa namni galee hojjete hin jiru. Artistoota saba biraati warra kaabaati kana kan hojjetu malee warreen keenya quballeen qabanii yoo tittimtillee waan si dhaga'an natti hin fakkaatu. Namoonni baay'een affeeramanii gara kanatti hin dhufne waan ta'eef. Egaa hojiin kun hojjetanii argachuudha. Bakkee keessa deemanii waltajjii naa qopheessee nama kadhachuurra waltajjii qophaa'ee seenanii hojjechuun barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaaf asumaan dhaamsa artistoota keenyaaf qophii bashannanaa poppolaayifii keessa seenanii hojjetanii bu'aa gaarii argachuu akka danda'an gurra buusuufan jechuudha. Inni arfaffaanii ga'ee dhiiraa fi dubartiiti as keessatti. Ga'een dhiiraaf dubartii illee adda addummaa qaba. Asitti maaliif jennaan akkuma mana keenya keessaa ga'ee adda addaa qabnu pilaatfoormii kana keessattis hojii adda addaa hojjenna. Amma mana keenya keessaa waan dhiirri hojjetu dubartiin hojjechuun ulfaataadha. Waan dubartiin hojjettu dhiirri hojjechuun ulfaataadha.
inni dubartii wal qixxeedha akkasuudha dhiiraa wajjin akkas jedhan kun waan wal caaluuf wal xiqqaachuu osoo hin taane gahee hojiiti. Dhiirri bakkeedhaa qonnaa qotee galee dubartiin immoo waan mana kana keessaa hojjetti jechuudha. Garuu sangaa camadadhuu qotii ani immoo mana keessaan ijoollee nyaata qopheessa jedhee jaarsi ol deebi'ee mana keessan ol jedhee utuunni uffata ijoolleetti nu biisinitti sa'aatiin ga'a. Maaliif gaheen hojii isaa sana miti waan ta'eef. Isin galee pilaatfoormii kana keessattis gaheen hojii namootaa adda addummaa qabaata jechuudha. Amma gahee dhiiraa ilaalla. Dhiirri tokko yoo dhufu gadi taa'ee barataa. Koinii walitti qabu waan xiqqoodha isheen. Koinii walitti qaqqabachuun jira. Haa ta'u malee ni barata. Maal barataa akkatti pilaatfoormii kana keessatti hojjetan, akkatti bu'aa argatan, akkatti namoota qindeessuun danda'amu barataa jechuudha. Maal barataa? Pilaatfoormichi eessaa dhufe? Kaayyoon isaa maali? Maal hojjeta? Gaheen namootaa as keessa jiru maal fakkaata? Akkamiin nama affeeruun danda'ama? Siistema keessaa galiin akkamitti argama? Kana tokko tokko maal godha jechuudha ni barataa jechuudha. Erga baratee booda ejentii ta'a. Ejentiin ta'uun kun guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 keessatti. Isa booda garee ijaaruu jalqaba. Namoota affeere sana hoostii ejentii godhan ni barsiisa akka isaan hojjetan gargaara jechuudha. Kanaaf gaheen dhiiraa asitti laayifii galanii hojjechuu miti. Namoonni tokko laayifii irra taa'aa dhufee akka sodaa jedhu dhiirri laayifii galuu miti asitti hojiinsaa. Barsiisuudha, gargaaruudha jechuudha. Kan ammoo guyyaa keessatti sa'aatii 2 yoo gargaarte salphaadha hojiin. Ofii kee waan leenjifamtedha deebitee kanatti leenjiftu. Kanaaf eessaan fida beekumsa sana jettee wanti si yaaddessu hin jiru jechaadha. Dhiirri egaa inni dhufaa ni barataa. Isa barate sana immoo barsiisa. Achumarraa koomishinii argata. Gaheen dubartii immoo as keessatti akka 2 jechuudha. Inni tokkoffaan laayifii galtee hojjetti. Yeroo kamiyyuu laayifii galtee hojjetti. Laayifii galtee gaafa hojjettu pilaatfoormichi badhaasa kennuuf qaba. Lammaffaa immoo isheenis ejentii taatee hojjetti barattee. Amma egaa hojii karaa 2ti. Laayifii galtee pooyintii amma muraasanii argatti. Lammaffaa immoo ejentii taatee namoota qindeessiti. Laayifiidhuma sanarra yeroo teessu namoonni haaraan gara ishee yeroo dhufan ni barsiifti, ni deeggarti, ni gargaarti jechuudha. Kanaaf gaheen dubartoonni as keessatti qaban hojii gurguddaa 2dha. Kan ammoo pilaatfoormichi afirmaatiivii hojjeteef jechuudha. Akka isaan laayifii galanii pooyintii guyyaatti 1,000 hanga 2,000 argatan sa'aatii tokko hojjetanii akka isaan argatan pilaatfoormichi kan inni haala mijeesseef dubartoonni mana keessa ooluu hojii isaan hojjetan hojii ulfaataadha. Kanaaf immoo deeggarsa argachuu qabu waan jedhuunidha. Jajjabeessuufi kan inni kana godheef jechuudha. Dubartoonni dhufu laayifii galu gaafuma dhufan. Laayifii akkuma amma galee jiru kanatti laayifii galanii hojjetu. Laayifii galanii yeroo isaan hojjetanii pilaatfoormichi guyyaa 3 gara jalqabaatiif badhaasa kennaafi badhaasa inni kennuuf pooyintii 10,000 hanga 30,000ti. Garaagarummaan asitti uumamu biyya irratti hundaa'a. Biyya Itoophiyaa keessa warri maqaa Itoophiyaatiin banatan sa'aatii 3tti 10,000 argatu. Warri biyya Yuunaayitid Arab Emireetiidhaan banatan sa'aatii 3tti 20,000 argatu. Warri biyya Hindiidhaan banatan immoo sa'aatii 3tti 30,000 argatu jechaadha. Itoophiyaadhaaf Hindiin dhumarratti waa wal fakkaataadha. Sa'aatii tokkotti 1,000 kenna guyyaatti jechuudha. Yoo Yuunaayitid Arab Emireetiidhaan banatan immoo sa'aatii tokkotti 2,000 kenna. Kanaaf lookeeshinii keessan cuftanis karaa sanaan banachuu dandeessu. Yuunaayitid Arab Emireetiitti lookeeshinii keessa yoo cuftan yoo lookeeshinii bantan garuu Itoophiyaatti isin deebisa. Lammaffaa immoo badhaasa keessan isin dhoowwata waan ta'eef sanarraa of qusachuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Biyyuma keessaniin banattanii immoo badhaasi rakkoo hin qabu. Badhaasi 10,000 isa kennamu, 30,000 isa kennamu. Badhaasi waluma qixa baay'ee ammas jireenya namaa irratti jijjiiraminni fidu guddaa miti. Garuu jajjabeessuufi kan godhamu malee. Haa ta'uuti siistema ijaaruu keessatti bu'aan argamu Ameerikaattis, Itoophiyaattis eessattiyyuu tokkuma waan ta'eef gara siistema ijaaruutti galuudha jechuudha. Achi keessaa sana bal'inaan mata duree siistema ijaaruu jedhu keessatti waan kaa'amnuuf rakkoo hin qabu. Egaa asitti yeroo baay'ee wanti gaaffii ta'u dubartii maaliif filatee maaliif isheen akka laayifii galtuuf haala mijeesseefi jedhuun
dhaabbanni entertainmentii isa ta'u dhaabbanni advertisementii tokko beeksisa wayii hojjeta yoo ta'e beeksisa hojjetu sanaaf yeroo baay'ee dubartiidha kan inni filatu. Sababni isaa dubartoonni fuula ifaa qabu. Dubartoonni approachii gaariidhaan ofitti nama qabu. Dubartoonni waan hojjetan tokko irratti fookasiin isaanii baay'ee jabaadha. Kanaaf dubartoota filatee jechuudha. Maal gochuudhaaf? Kooyinii isaa beeksifachuudhaafiti dubartii filate. Dubartiin tokko bareeddee akkanatti teessee onlaayinii sanaa hin dubbatti ta'e yookaan hin hojjetti ta'e namni dhaqu hunduu ajaa'ibsiifate kennaa kennaaf. Kennaan kennamuuf kun immoo pilaatfoormicharraa kooyinii fudhatameen jechuudha. Kanaaf kooyinii isaatu beeksifameef dubartoonni dhaabbatichaaf kooyinii gurguru jechuudha gama biraatiin advertisementii hojjetuuf yookaan immoo beeksisa hojjetuuf jechaadha. Giifteroonni jiru. Dhaabbaticha keessa giifteroonni jiru. Giifteroonni kun kooyinii pilaatfoormii irraa fudhatu dhaqanii isheedhaaf kennaa kennu. Pilaatfoormiin karaa lama fayyadama asirraa. Karaan tokko kooyinii isaa gurgurateera. Karaa lammaffaa immoo dubartii kanaaf kennaa yeroo kennamu isheen % 70 argatti. % 30 immoo pilaatfoormicha keessatti hafa. Kanaaf bu'aan achirraa argamu hojii gaggeessummaa pilaatfoormii kanaatiif iddoo guddaa waan qabuu fi pilaatfoormichi beeksisaaf filatee jechuudha isa lammaffaa. Isa lammaffaa immoo beeksisaaf filatee inni biraan dubartoonni ni deeggaramuu qabu jedhee amana. Dhiironni immoo ni deeggaruu jedhee amana. Fakkeenyaaf isheen laayifii galtee gaafa hojjettu inni dhiiraa immoo maalirraa qaba? Ijoollee irraa qaba waan hojjetamuun irra jiru deeggaraa jechuudha. Kanaaf deeggaramuu qabu, gargaaramuu qabu. Mana isaanii keessa taa'anii smaartifoonii isaanii ittiin hojjetanii bu'aa argachuu qabu. Bilbila harkatti qabatanii waan ijoollee isaaniitiif ittiin aannan bitan argachuu qabu jedheeti kan inni kenneef jechaadha. Kanaaf beeksisa hojjechuu fi isaan jajjabeessa jechuudha. Ani pooyintii sii kennaati immoo waa'ee kooyinii kootii sirriitti namatti naa dubbadhu. Namoonni kooyinichatti yeroo fayyadaman ani immoo caalaatti koomishiniin sii kenna jedheeti gargaara jechuudha. Yeroo kana pooyintii argatti guyyaa 3f pooyintii 10,000 hanga 30,000 argatti siniin jedheera. Garuu sa'aatii 3 hojjetti. Guyyaa 3f sa'aatii 3 hojjetti. Guyyaa 3 sa'aatii 3 yeroo hojjettu guyyaa 3tti sa'aatii 9 ta'a miti. Gaafa guyyaa arfaffaa sa'aatii 1tti gadi deebisa. Achumaan 1,000 yookaan 2,000 godha koomishinii isheen argattu. Haa ta'u malee achiivimentii qabdi kan torbanii. Guyyaan arfaffaan sa'aatii 10, guyyaan shanaffaan sa'aatii 11, guyyaan ja'affaan sa'aatii 12 miti. Torban utuu hin yeroo isheen sa'aatii 12 biroodkaasti gootu isheefis badhaasa kennaa, nama ishee fideefis badhaasa kennaa jechuudha. Kanaaf guyyaatti sa'aatii 3 hojjechuun dirqama. Sa'aatii 2 yoo hojjetan ni adabaa jechuudha. Gadi buta pilaatfoormichi badhaasa isaanii kennu. Kanaafuu sa'aatii 3 kana dubartiin sa'aatii 3 akkamitti laayifii irra teessi waan jedhutu haasa'ama yeroo baay'ee. Garuu dubbiin akka kana miti. Birriidha kan argamu. Hojiidha. Hojiin immoo amma hojii ta'etti namni itti jabaatee hojjechuu qaba. Kanaaf laayifii galanii hojjechuu yakkan qabu. Warri TV irra hojjetanis laayifii galanii hojjetu waan ta'eef. Egaa isheen immoo advertisementii maawus advertisementii hojjetti yookaan immoo beeksisa afaanii hojjetti waan ta'eef laayifii irra jiraachuun ishee pilaatfoormicha ni fayyada jechuudha. Kanaaf laayifii galtee gaafa hojjettu sa'aatii 3 jechuun baay'ee ammas guddaa miti. Sa'aatii 3 jechuun sa'aatii 24 keessatti ganama sa'aatii tokko yoo hojjette gara guyyaa sa'aatii tokko yoo hojjette gara waarii yookaan sa'aatii 8 booda immoo sa'aatii tokko hojjetti. Guyyaa wal jijjiirraa sa'aatii tokkodha halkan keessaa Itoophiyaa keessatti sa'aatii tokko. Akkuma biyyaatti garaagaraa sa'aatiin tokko yeroo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti jijjiirraa guyyaatu jira. Badhaasa isaanii kana gidduutti fudhatu jechaadha. Seera eeguu qabantu jira. Seerri isaan eeguu qaban seera 7 jira. Seera 7 sana cabsuun qaban. Seerota gurguddaa 7tu jira sana cabsuun qaban. Tokkoffaa pirootokoolii eeguu qabu. Ka'eechummaa inni uffatanii bareedanii miidhaganii taa'uu qabu. Amma utuun uffatuma waa'ee hin baafne waa'ee uffadhee dhufee namni na daawwachuu na ilaaluu dhiisuu danda'a. Kanaafuu namni immoo kan inni sigara keetti goru waan ati jettu dhaggeeffatu pirootokoolii kee irratti hundaa'eeti. Kanaaf warri baankii uffata yeroo hunda isaan uffatan argitanitti yoo ta'e suufiidha. Kana jechuun kastaamerii harkisuuf waan biraan miti. Kanaafuu pirootokoolii keessan sirriitti eeggattanii taa'uu qabdu. Achirra teessanii mataa filachuu hin qabdan pirootokoolii caba waan ta'eef. Achirra rafuu hin qabdan, ciisuu hin qabdan, teessaniiti kan isin laayifii sana hojjettanii jechaadha.
Kanaafuu fireemiin isin ittiin galtan bilbilli isin ittiin galtan hundi isaan ilaalama waan ta'eef pirootokoolii keessan isa sirrii eeguu qabdu. Dubartoonni harma keessan mul'isuu hin qabdan. Harmi keessan hin mul'ata yoo ta'e pilaatfoormiin akkaawuntii keessa nama cufuutti deemaa jechuudha. Harma mul'isuun pilaatfoormicha keessatti yakka guddaadha. As keessatti namni qullaa isaa mul'isuu hin danda'u. Kanaafi harma keessan illee uffata sirriidhaan haguuguutu sinirra jira. Uffata dhanna-gaheessaa fi pirootokoolii gaarii qabuun teessu jechuudha. Inni lammaffaan bilbilli keessan istaandii sirriirra jiraachuu qaba. Istaandii sirriirra jiraachuu qaba. Akka nama kaa'ee jiru kanatti malee dalgan ciibsitanii bilbila keessan. Bilbilli keessan akkanatti ol galagaleeti kan taa'u qaba malee dalga ciibsitanii miti viidiyoo kan waraabdanii jechuudha. Dalga ciibsitanii miti. Inni lammaffaan fireemiin viidiyoo keessanidhaa sirrii ta'uu qaba. Namoonni tokko tokko viidiyoon isaanii xiqqoo fuula isaaniirra jira gubbaadhaan immoo girgiddaa waraabaa jechuudha. Kanaafuu fireemiin addaan fageenyi sii fi heedii gidduu jiru. Heedii fi kana gidduu garanaaf garas gidduu jiru piroopoorshiniin isaa sirrii ta'uu qaba. Kun isa lammaffaa keessatti ilaalama jechuudha. Inni lammaffaa achuma keessatti viidiyoon raafamuu hin qabu. Istaandii sirriirra dhaabachuu qaba. Fireemiin viidiyoo keessanii sirrii ta'uu qaba jechuudha. Inni sadaffaan neetwoorkii sirrii keessa jiraachuu qabdu. Pilaatfoormiin kun neetwoorkiidhaan hojjeta waan ta'eef neetwoorkiin gadi bu'aadha taanaan badhaasa keessan isinirraa kutaa. Kanaafuu dursa neetwoorkiin koo sirriidha jedhaa cheeggodhaa. Amma biyya keenya keessatti iddoo adda addaatti neetwoorkiin baay'ee dadhabaadha. Keessumaa kan teeleen baay'ee dadhabaadha. Maybe kan Safaariikoomii yoo fayyadamtan iddoo Safaariikoomiin ga'etti hanga ta'e isaan ammaaf neetwoorkiin isaanii gadhiifataadha. Kanaaf neetwoorkii sirrii keessa taa'uu qabdu. Neetwoorkii baaddi kan jedhu isin irratti dhufee jennaan rakkoodha jechuudha. Neetwoorkii baaddi kan jedhu isin irratti dhufuu hin qabu. Inni arfaffaan fuula keessanirra ifni jiraachuu qaba. Fuula keessanirra ifni jiraachuu qaba. Akka nama viidiyoo hojjechaa jiru kanatti sirriitti mul'achuu qabdu malee dukkana wayii keessa taa'uu hin dandeessanii jechuudha. Sababni isaa pilaatfoormichi dukkana hin jaallatu, ifa barbaada. Kanaaf warri waa waraaban yookaan warri miidiyaa waraaban paawuzaa baadhatanii kan isaan deemaniif ifa sirrii barbaaduuf waan ta'eef kun waan haaraa miti. Miidiyaa keessatti isin immoo miidiyaarra hojjechaa jirtu. Miidiyaarra hojjechaa jirtu. Kanaafuu fuula keessanirra ifni gaariin jiraachuu qabaadha. Inni biraan utuu viidiyoo hojjechaa jirtanii duraa kaatanii deemuu dandeessan. Duraa kaatanii sokkitanii yeroo isin deebitanii dhuftan cufee isin eegaa jechuudha. Nayyamu girgiddaan akka waraabamu nayyamu. Kanaaf amma utuun asii deemee dugda kana duuba taa'ee viidiyoo kana ilaaluun barbaaddu hin barbaaddan. Fookasdiin kaameraadhaan irra jira waan ta'eef. Malee kunis viidiyoo duraa deemuun akka waan pilaatfoormicha keessatti sirrii akka hin taanetti iddoo biraatti immoo akka waan sirrii ta'etti dubbachuun barbaachisaa miti jechuudha. Miidiyaan kamiyyuu fookasdiidha. Waan waraabuu barbaadu sana waraaba waan ta'eef maal gochuutu isinirra jira sirriitti kaameraa fuuldura jiraattanii waraabuu qabdu. Kana malee immoo dugda itti gattanii taa'uu hin dandeessanii fuulli keessan kaameraarraa ka'uu hin qabu jechaadha. Yeroo sanatti waan hojjettan fookasdii kaameraarra jiraachuu qaba fuulli keessan. Fuula kaameraarraa kaastanii yookaan immoo biraa kaatanii yoo deemta yeroo dhuftan cufee isin eegaa badhaasa keessan isin argattanii jechuudha. Inni biraan namni biraa dhufee isinii wajjin laayifii keessatti mul'achuu hin qabu. Asiin bukkeedhaan namni biraa dhufee galuu hin danda'u jechuudha. Akkaawuntiin sun kan keessa waan ta'eef nama guddaas ijoollees asiin galchuun dhorkaadha jechuudha. Inni kan biraan pilaatfoormii kanarra taa'anii nama harrabsuun jechoota safuu cabsu dubbachuun waan meeshaa qara qabu namatti agarsiisanii nama doorsisuu waan akkasii suura namaa gadi gombisuun viidiyoon taanii asirratti agarsiisuun dhorkaadha jechuudha. Walumaa gala wanti beeksisa fakkaatu wayii asirratti ol ka'ee agarsiifamuu qabu. Amma akkas gootanii asirratti agarsiisuu hin qabdanii waan loogoo ofirraa qabu. Waan chaappaa dhaabbata biraa qabu beeksisa fakkaatu kamillee asirratti agarsiisuun dhorkaadha. Kanneen torban keessaa sirri tokko cabeennaan badhaasa keessan argachuu hin dandeessanii yeroo kamiyyuu jechuudha. Isa badhaasaa qofa osoo hin taane yeroo noormaalii laayifii galtanii hojjettaniyyuu ishee jedhamte sana isin dhoowwataa jechuudha. Ishee kam
ishee 1,000 isinii kennu sana isin dhoowwata waan ta'eef waan sana irratti of eeggannoo gochuun isinirra jira jechuudha. Qabxiin dhumaa galiin pilaatfoormii kana keessaa argamu gosa sadiitu jira. Waa'ee galii irraa haasofna jechuudha. Ammoo galii akkamii argatta egaa gaheen kee kana bu'aan ati argattu maali? Moo callisteedhuma kanatu as keessa rakkattu? Kan hin asirraa iyyuu kan isin asirraa dubbadhu kun kan hin barsiisu kun waan bu'aan argamuuf moo waan calliseef yoo jenne pilaatfoormicha keessatti bu'aa guddaatu argama. Galii guddaatu argama. Dhugaa isinitti himaa hojii kana pilaatfoormii kana keessa galtanii kan hojjettan yoo taatan bu'aa guddaa argattu jechuudha. Inni jalqabaa badhaasatu jira. Galiin isin argattan inni jalqabaa badhaasa. Badhaasi kun karaa adda addaa argama. Inni tokkoffaan liinkii afeerraa qopheeffattanii nama afeeruudhaan badhaasni ni argama. Liinkii afeerraa qopheeffattanii nama afeeruudhaan badhaasni ni argama. Badhaasni argamu kun egaa fakkeenyaaf nama tokko afeertanii namni sun hojii isarraa eegamu ji'a sana keessa hojjete yoo ba'e koomishinii keessan bifa badhaasaatiin isinii kennaa jechuudha. Waan isin hojjettan caalaa appreciate isin gochuudha. Badhaasa jechuun yeroo kamiyyuu hojii kee olitti si jajjabeessuuf waan godhamudha waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf dubartoonni dhufanii laayifii galanii guyyaa 3.30 guyyaatti argatu yoo ta'e namni dubartii sana fidee utuu fiduu baate hojiin sun hin argamu waan ta'eef ishee fiduu isaatiif badhaasatu kennamaafi. Kan ammoo kamitti kennamaafi? Sa'aatii 3 galtee yeroo ishee laayifii hojjettu pooyintiin 10,000 isaa gala nama sanaaf. Abaluun waan hojjechiifteef badhaasni kun sii kenname jedhame jechuudha. Inni lammaffaan immoo guyyaa ittaanu yeroo isheen sa'aatii 5 irra geessu sa'aatii 2 yeroo isheen itti dabaltu badhaasni sa'aatii 5tti ammas pooyintiin 10,000 nama sanaaf ni kennama. Isheen sa'aatii 3 hojjettee ammallee 30,000 argatte inni 10,000 argata. Dhiiraa yoo ta'e fakkeenyaaf dubartiis yoo taate namni nama afeere kamiyyuu dubartiin yoo dhiiraa afeerte homaarraan argattu jedhanii fa wanti haasa'an jiru soba sun liinkii keetiin afeertee namni sun sirriitti hojii sana hojjetennaan bu'aa sana ni argatta. Sana waa'ee liinkii waa'ee maalii garasitti yeroo mata duree sadaffaa irratti waa'ee nama afeeruu yeroo barsiisu jirratti bal'inaan irratti dubbanna. Egaa liinkii afeerraatiin dhiirri tokko dubartii tokko galchee yoo hojjechiise isheen 90,000 argachuu dandeessi, 70,000 argachuu dandeessi, inni 60,000 argata. Dhaabbataadha kun. Yeroo isheen guyyaatti sa'aatii 3 hojjettee torbanitti immoo sa'aatii 12 yeroo isheen geessu pilaatfoormichi meeqa kennaaf jechuudha? 60,000 kennaafi jechuudha. Amma egaa asitti waan baay'ee hubachuu kan nuyi dandeenyu. Dhiironni baay'een maal jedhan dhufanii laayifii irratti dubartoota ilaalanii hojiin kun kan dubartiitti jedhanii dhiisanii deeman. Kun maalirraa madde? Hubannaa dhabuurraa madde malee namoonni hubannaa qaban sirriitti hubatan ga'een hojii namootaa kan galeef maal akka hojjetan beeku jechuudha. Amma egaa dhiirri dubartii sana fide dubartittiin waan barbaachisaa sana torbee sanatti hojjettee xumurteetti taanaan pooyintii 60,000 argata. Pooyintii 60,000 jechuun doolaara 6 jechuudha. Amma egaa akkanaan dhiirri tokko dubartoota 5 yookaan hojjechiisu yoo ta'e gaafa torbanii pooyintii 300 argata. Fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii 5 yoo hojjechiise 300 argataa jenna. Amma dhiiramoo dubartiitu faayidaa guddaa argataa jira? Dhiiramoo dubartiitu faayidaa guddaa argataa jira? Dhiiratu faayidaa guddaa argataa jira. Inni dubartoota 5 iddoo tokkotti hojjechiisee 300 argate. Dubartoonni 5 garuu qofa isaaniitti 90,000 argatan. Kanaaf dhiirri as keessatti faayidaan inni argatu xiqqaadha. Homaayyuu bu'aan argatu warri jettanii yaaddanii fi dubbattan dogoggora guddaa akka ta'e asitti akka hubattaniif dhaamsa koosanii dabarsaa jechuudha. Kanaaf dhiirri yoo hojjete faayidaa guddaa argata as keessatti. Dubartiin yoo hojjette faayidaa ni argatti garuu hanga dhiiraa miti. Kanaaf faayidaa guddaa kan argatu dhiirayyuu as keessatti. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf liinkii afeerraa kun dhiiraafis dubartiifis ni hojjetan. Biraa PK taphachuudhaan keessumaa dubartoonni yeroo laayifii galan PK wanta jedhamu jira. Dubartooti 2 walitti dhufanii PK taphatanii abbaan ta'e immoo jalaa giiftii kenne yookaan taap godhee yoo ta'e
PK akkuma yeroo TikTok irraa taphattan sana taap godhaa akkananaa godhaa ababaanaa kennaa akkas jedhanii dubbata. Asirratti kadhaan kun hin jiru. Namni ofii isaatii godhaa. Yeroo kana PK sana yoo injifatan ammas pilaatfoormiin badhaasa kennaaf jechuudha. Kanaaf badhaasi kun hojii adda addaa hojjechuudhaan kan nuyi argannu ta'a. Dhiiraafis dubartiifis hundisaayyuu ni hojjeta. Inni biraa koomishiniidha. Koomishinii argachuudha. Koomishinii argachuu fi pilaatfoormicha keessatti ejentii ta'uu barbaachisa. Kan koomishinii argatu nama ejentii ta'edha. Koomishiniin kun sadarkaa adda addaa qaba. Sadarkaa D irraa kaasee hanga S'tti jira. D, C, B, A, S jedhee jira. S jechuun super ejentii jechuudha. Ejentiin sadarkaa A tokko gara superiitti yoo ol siqee poointii persentii 20 waan hojjetamu sana argata waan ta'eef persentii 4 kaasee hanga persentii 20tti dhibbantaa hanga kana ejentii irratti koomishiniin ni kennama jechuudha. Ejentii irratti koomishiniin ni kennama. Galii guddaatu argama. Karaa maalii? Karaa ejentii ta'anii koomishinii argachuu. Kanaaf hojiin as keessatti bu'aa guddaa buusu geemii taphachuu miti, gaambilee taphachuu miti yookaan immoo qumaara hojjechuu miti yookaan hoostii ta'anii callisanii taa'u miti. Ejentii ta'anii hojjechuutu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Ejentii ta'anii hojjechuutu bu'aa guddaa qaba. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Hojii koomishinii kan hojjetu nama ejentii ta'e qofa as keessatti. Warri kaan koomishinii miti. Riwaardii argatu malee koomishinii miti. Koomishinii jechuun waan si jalatti hojjetamu hundarraa gurshaa argachuu jechaadha. Fakkeenyaaf poointii miliyoona 200tu si jalatti hojjetama yoo ta'e, ati immoo sadarkaa D irra jirta yoo ta'e, poointii miliyoona 200 persentii 4 rukutamee sii kennama. Inni biraa TP'dha. Galii as keessatti argamu keessaa inni biraa TP'dha. TP'n immoo yeroo namoonni si waliin jiran geemii faa taphatan dhaqanii gaambil godhan waan akkasii irratti TP sii kenna. Hojii dabalataa isaan hojjetan irratti TP sii kenna. Kanas ejentootatu argata. Kuni guddaa miti garuu yeroo namni baay'ee waan sana raawwatu persentiidhaan sii kenna waan ta'eef TP'n sunis ni fayyada. Kanaaf galiin karaa badhaasaa ni argama. Warri akka Idolii yookaan Rooketoostii hojjetan qophii bashannanaa hojjetan illee koomishinii osoo hin taane riiwaardiidha kan isaan argatan badhaasa. Pilaatfoormicharraas namootarraas badhaasa kan isaan argatanii. Koomishiniin garuu ejentoota qofaaf kennama. Koomishiniif TP'n ejentoota qofaa fi gaheen hojii namootaa kana fakkaata. Horaa bulaa deebana. Kutaa sadaffaatti keessatti waa'ee nama afeeruu ogummaa akkamiitiin akka nama afeeruu nu barsiisa. Kutaa sadaffaa obsaan eeggadhaa.